Asha marka fune kabiyyoota jaallatamtoota hordoftoota keenya dhufnee jira. Dhaloota bikka sadiitti qabeetti ilaalan. Dhaloonni kunis bikka sadii qoodama. Tokko waa'ee rakkoodhaa kan haasa'u. Dhaloota rakkoo fi waan dhufe hunda haasa'u. Dhaloota kana maal jedhanii ni beektaa? Dhaloota humniti afaanii galtee jedhaniin. Lama dhaloota furmaataati. Dhaloonni furmaataa dhaloota biyya tanaaf abdii boruu ta'an isaanii. Rakkoo uumamte ni hubatan. Karaa ittiin keessaa rakkoo san furan mala dhaban. Furmaata biyyaa ta'anii biyyaaf tola oolan. Dhaloonni tokko immoo dhaloota wahuma takka hin qabne hawaan uumameef dagate. Rakkoos ta'ee gammachuus ta'ee wahuma takka irraa hin qabu. Waan uumameefuu hin beeku. Kun akka baara gaariitti useetuma deema. Namummaan nyaataaf nyaata. Namummaaf rafaaf rafa. Namummaatu ka'ee haasawaaf haasawa malee karaa addunyaan deemu jirtu waan qabdu. Ati yoo san keessaa kami? Ati yeroo ati jaalalaan miidhamuu dandeessa. Rakkoon sun akkamitti namiite? Hanqina hiyya maali? Sababa maaliitiin miidhame jiiti? Furmaata itti godhu deemi. Waa'ee rakkoo qaaleensi jireenyaa kana wayi jireenyi qaalee maarree hime adeeroo dhiisi adeeroo maal taate? Hayyee qaaleensa kana qaaleensumatti haasoftu kana keessatti namni maallaqa akka godhu dhabee waan qaaleensa kana ta'e gurraanuu hin dhageen haytuun fakkaannees numa jira bar zabanuma kana keessa suyyoo maaliif waan hojjetee fiqa si galee furmaata dhaloonni furmaataadha yoomiyyuu hin rakkatu dhaloota haasa'u sana sun ta'in dhaloota furmaataa san ta'in sinjaa galatoomii horii bulii deebi'an.